T-Show Tube akkam jirtan nagaadha. Bareeda Twitter akkaataa fi keenya mataa keenya itti banatu itti dandeenyudha. Haaluma salphaan kan isin agarsiisuuf deemu viidiyoodhaan iskiriin rekoord godhatee moobaayil kiyyaan jechuudha. Annu hordofan affeerraa keenya YouTube channel keenya subscribe, like, share, comment keessan nan barbaanna jechuudha. Egaa amma akkaataa itti Twitter mataa keenya itti banatu dandeenyu kan isin agarsiisuuf deemu sign up kan jennu seenna eegatuufne jechuudha. Twitter namoonni baay'een beekamoo addunyaa kana kan dhimma itti ba'an keessaa ishii takkaadha. Twitter akkaataa itti banatu itti dandeenyu. Twitter maqaa asirratti maqaa create account kan jedhu maqaa ni galchitanii lakkoofsa bilbilaa galchuu dandeessu. Haaluma saniin imeeliidhaan illee banachuu ni dandeessu jechuudha. Amma lakkoofsa bilbilaa ni galchaa. Itti aansee date of birth guyyaa ammas sun deebitan next lansintoo verify lakkoofsa keenya verification barbaada. Verification lakkoofsa keenya biraan dhufa text message keessaa baastanii galchitu jechuudha. Amma message bira deemnee lakkoofsa galchaa jechuudha. Verification code message keessan ta'e lakkoofsa keessan ni ergama achi keessaa fuutanii galchitu 923 kana jechuudha. Lakkoofsa dijiitii 6 next isa jedhu seentu password gaafata. Password keessan dijiitii 8 ta'uu qaba, character 8 ta'uu qaba jechuudha. Password as biratti qubee lakkoofsa yookaan mallattoo wal keessa galchitu isin wayyaa akka isin jala haaktiin taanii fi abbaan barbaade akka isin jala hin gooneedhaaf password kiyyaa nama wal keessa galchaa. Egaa passwordii galchee jiraan passwordii dijiitii 8 yookaan sanii ol ta'uu qaba. Lakkoofsaan qubee wal keessa yoo galchitan bareedaadha. Inni passwordii yoo sirriin galchine isiniin fudhatu kan fudhatee jira jechuudha. Save password kan jedhu maybe save illee gochuu dandeessu, never illee gochuu dandeessu. Ammaaf never downloadable profile irra galfatuudhaaf pick profile picture jira escape gara yeroodhaaf profile irra chittanii isinii fidaa jechuudha. Egaa hordoftoota YouTube channel keenya T-Show Tube subscribe, like, share, comment keessan hin dagatinaa. Affeerraa keenya kanneen odeeffannoolee biraa kolfaa taphaachuu adda addaa YouTube channel keenya jalatti ni argattu. Describe yourself kan jedhu of ibsuudhaaf baay'oo kan kee bakka itti galchuu dandeessa. Ani Oromoodha. Baay'oonaan galcheen kana barbaadan jijjiirtanii saliin maqaan galcheen dhufeen lakkoofsa username illee jijjiirrachuu dandeettu. Saniin lakkoofsa kanaan kaa'ee saliin qofatti illee deebistanii yookaan maybe jijjiirrachuu dandeettu jechuudha.
LM29 barbaadan irraa jijjiirtanii amma akka inni nu yoo dogongora galchitan bifa kanaan warningii diimaa kanas ni agarsiisa jechuudha. Akka barbaadanii galchuu dandeettu. Lakkoofsa jijjiiratuun isin barbaachisaadha yookaan qubee keessa maqaa keessan guutuu jechuudha. Amma kanaan fudhateera jechuudha. Alla notification tan notification keessadhu ergaalee adda addaa kun beeksisoonni yookaan meeseejiin tekstiin tiwiiteriin garaagaraa akka isin qaqqabuudhaaf alloo gootuu galu. What do you want to see on Twitter? በማርብላል በርባዶ fashion and beauty, art and culture, business, finance, food, entertainment, wantoota garaagaraa barbaadan home and family, outdoors, fashion and beauty kan barbaadan guutuu dandeettu. Art and culture barbaadan isaan galchitanii waan barbaaddu ka ispoortii illee gochuu dandeettu. Ispoort kan jedhu seenuu barbaadan kan barbaadan next jedhan seenuu taphachuu godhachuu. Egaa nekstiin biras dabartanii inni nu isinii baasaa namoota isin fooloo gochuu barbaadan kan fooloo gochuu barbaadan seentanii jechuudha. Abbaa barbaadan tiwiitii namoota barbaadan fooloo gochuu ni dandeessu jechuudha. Haaluma kanaan baay'ee fooloodhaaf Afrikaan Yuuniyeen yookaan fooloo gochuu yoo barbaadan jechuudha. Fooloo gochuu kunniin maaluma kanaan deemtu wantoota salphoo qofa. Booda next jedhan seentuu kan barbaadamu gootanii Reuters fooloo gooteeraan next jedhan seentuu jechuudha. Egaa amma kun